Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkoo. Ameen. Waaqayyoon kan jaallattanu, innis kan isin jaallatu, mana qulqulleettii Kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa Waashingtan DC'tti kan qaamaan argamtanii, akkasumas sagantaa keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin hordofaa jirtan, nagaan Waaqayyoo isin wajjin haa ta'u. Akkam jirtu, akkam bultanii, akkam yoo nageessan. Maqaan Waaqayyoo keenyaa bara baraan uumama hundarratti kan galatooffatame, kan jajame nuuf haa ta'u. Guyyaa har'aa Wangeela Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 1 jalqabneetu dubbisnee isa keessaa mata duree barumsa keenyaa kan godhannu mootiin dhalate eessa jiraa, isaaf sagaduuf dhufneerraa kan jedhudha. Mootiin dhalate eessa jiraa, isaaf sagaduuf dhufneerraa kan jedhu Wangeela Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irratti jira. Taateen kun taateen yeroo Kiristoos Yesuus giftii keenya durbee Maaramii irraa Beetlihemitti dhalatee waan ta'eera jechuudha. Taateen kun kan ta'e waggaa 2000 waggaa 17 irra ta'eera jechuudha. Taateen kun kan ta'e bara haraaraa, bara dhiifamaa, bara jedhamee barri inni haaraan itti jalqabame dhaloota gooftaa keenya Yesuus isaaf dura seenaa jiru, isa booda isa jiru jedhamee seenaa addunyaa iddoo lamatti yeroo inni hire sana jechuudha. Kitaaba adda addaa irratti before Christ, after Christ jedhaniitu iyyuu dhaloota kana guyyaa dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kanaan iyyuu seenaa addunyaa adda lamatti baasanii ilaalu. Kanumaafuu maatiiwwan Kiristoos, jaallatamtoonni Kiristoos, baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenyaa ittiin isin ga'e. Guyyaan irraa guyyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa 8ffaa irratti immoo gara mukraabii isaaniitti dhanna qabachuudhaaf, seera Musee sana eegsisuudhaaf fuudhanii deemanidha. Seenaa kana irratti Maatiyos kan kaasee barreessee jiru akkas jedha. Bara mooticha Heroodis jedha. Barri karaa adda addaatiin lakkaa'ama gati ta'eef bara mootichi Heroodis Yerusaalem bulchaa ture sana. Bara sanatti Yerusaalem Beetleemii kutaa biyya Yihuudaatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalate. Yeroon isaa akka amma cabbiin Waashingtan DC eeriyaa kana jiru akka cabbii kana caalaa kan qorru, kan dhanna namaatti qabbanni baay'ee galee namni hundumtuu waan qabu uffatee ooyina ofii dabalachuuf jedhu sana keessa gooftaa Yesuus Kiristoos lafatti dhalatullee dhabee, manatti dhalatullee dhabee, kara deemaa haati isaa giftiin keenya Maaramii Yoosef wajjin karaa deemaa gatii turaniif, jara karaa deemanuuf, jara bakka itti boqotan hin qabneef, jara waa nu hiyyeessaa waan qabnu jedhaniif abdii ta'uudhaaf akka kara deemaa karaa irratti dhalatee jechuudha. Kara deemuun dallaa horii keessatti dhalatee jechuudha. Bakka haati isaa isa raffistu dhabdee lafa horiin keessaa nyaattu, gabatee horiin keessaa nyaattu sana irratti ciibsitee jechuudha. Waan uwwistu dhabdee carqiidhaan martee achi keessa keessee waan ittiin nannasaa ooyistu dhabdee beeyladoonni naannoo sana jiran hafuura isaaniitiin isa ooyisanii jedha. Abbaa qabeenyaa ta'eetu jiru akka waan umaan qabaannetti gad of buuse.
kabaja kan qabu hunda caalaa kan kabaja qabu kan kabaja sakaanii foru ta'ee utuu jiru akka nama kabajan qabaannetti lafan beekamne dallaa sa'aa keessatti dhalate. Akka nama kabajan qabaanne dallaa sa'aa keessatti dhalate ijoollee moototaa nu godhee gara mootummaa isaatti wal nu fudhate galanni isaaf haa ta'u. Gadi of buuseetu nuun immoo wal nu kaase galanni isaaf haa ta'u. Inni kun hojii ajaa'ibsiisaadha jechuudha. Jaalalanni nuu qabu kabajanni nuu qabu gaafa arginu abbaan ilma isaa tokkicha gara lafaa kanatti gaafa isa erge teessoo isaa kabajaa sanarraa ergamoonni halkanii guyyaa dadhabina malee qulqulluu jedhanii isa galateeffatan galata sana hundumaa dhiisee isa bade barbaachuudhaaf teessoo kiruubeel suraafeel sanarra taa'ee abbaaf hafuura qulqulluu wajjin kan galateeffatamu dallaa horii keessaa gabatee sa'aan irraa nyaattu sana keessa ciise. Inni kun obsa akkamiiti? Gad of qabuu akkamiiti? Of kennuu akkamiiti? Jaalalas akkamiiti? Ayyoonni jaalalas akkamiiti? Kanaaf Waaqayyo ilma isaa tokkicha gara addunyaa kanaatti erge. Ilma isaa tokkicha gaafa ergu ilmi isaa tokkicha immoo jaalala abbaan nuu qabu hunda isaa nutti agarsiise. Jaalala Waaqayyo nuu qabu hunda isaa nutti agarsiise. Iccitii samiirra jiru sana Waaqayyo bakka nuu qopheessee jiru sana Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti akka ibsu dhaqeen bakka isinii qopheessaa. Bakka isinii qopheesse bakka naqu sana immoo dhufeen isin fudhadhaa isinii sana wajjin achi jiraattu jedheetu isa waldiddaa namaaf waaqa gidduu ture daangaa waldiddaa waaqaaf nama gidduu ture sana dhalachuu isaatiin balleesse galanni isaaf haa ta'u. Gooftaan Yesuus Kiristoos ala dhalate namni Beetlehem keessa jiru sun hin beekne, Yerusaalem keessa jiru sun hin beekne. Ergamoonni Waaqayyoo garuu bu'anii samiirraa galateeffachaa turanii. Halkan sana beeladoota isaanii jara eeganu eegdota sun sanatti mul'atanii kunoo gooftaan dhalateeraa jedhanii misraachoo itti himanii gammachuu sana ibsanii. Gammadaa jarri dukkana keessa jirtan ifatu isinii ba'ee. Jarri abdii kuttan abdii horadhaa. Kanaan booda waaqaaf nama gidduu utubaan walitti hin finne kan wal diddaa ta'e sun amma cabee jira. Nammii fi ergamoonni Waaqayyoo waliin faarfatu jedhamee yeroo sanatti himame. Ergamoonni kan itti himan sana tikseen halkan tiksaa turan sunis dhaqanii argani. Kana duwwaadhaan hin dhaabbanne. Ayyoonni abaabilee akaakilee isaaniirraa kaasanii waa'ee dhalachuu Yesuus Kiristoos walitti darbaa dabarsaadhaan akka seenaa saba keenyaa ala baay'ee barreeffameen argamu. Darbaa dabarsaadhaan walitti himu. Wanti barreeffame hundumtuu dhugaadha jechuus miti. Wanti hin barreeffamne immoo hin jiru jechuus miti. Kanumaafuu darbaa dabarsaadhaan walitti himaa dhufan maal jedhani? Jarri abaabileen isaanii jara urjii lakkaa'anuudha. Urjii kanaa wajjin yeroo lakkaa'u. Kanaafuu ogeeyyonni kun urjiin akkanaa yeroo mul'attu bakka urjiin sun mul'attetti dhaqaati gooftaa dhalatee fi kunoo harka fuuchaa wanta qabdanii deemtanu kana kennaafi jedhaniitu qumbiidhaa warqii fixaanaa walitti qabanii darbaa dabarsaan guyyaa urjiin sun itti mul'attu eegaa turanii jechuudha. Kanaafuu yeroon isaa yommuu ga'ee itti mul'ate biyya isaaniitii bakka jiranuu ka'anii gara Yerusaalem kanatti deemuudhaaf. Gara Yerusaalem kanatti yommuu deemanuu Heroodis biyya bulchaa jira. Keessummoonni kun immoo gara mandara Yihuudaatti dhufani. Namoonni hoggayoonni urjii lakkaa'anu jedha wangeela Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 1 jalqabee ala dubbistan.
namoonni ogeeyyonni urjii lakkaa'anii ba'aa biiftuu gara Yerusaalemitti dhufanii ba'aa biiftuurraa jedha. Egaa garuma keenya jechuudha. Gaafa Yerusaalem teessanii ba'aa biiftuu laaltanu garuma biyya keenyaatti agarsiisa. Warqeenis kan jiru garuma biyya keenyaati. Ixaana kanas immoo kan jiru garuma biyya keenyaati. Inni dur seenaa irratti yoo argitan ammas yoo argitan bakka ixaanni ba'u bakka warqeen ba'u yoo jiraate garuma biyya keenyaatti agarsiisa. Hooggan jarri beekumsaan ga'oo ta'an ogeeyyonni kun kan dhufanii garuma ba'aa Yerusaalemii jechuun garuma biyya keenyarraa iyyuu gara sana dhaqanidha. Biyya ala sanatti alanni dhalte waggaa 2 sheeppii akkamii qabdi, biyyi inni kam isa kamiin bulshaa gara kamtu bulshaa inni jedhu kan biraadha, seenaa biraadha. Inni yeroo baay'ee fudhata, riisarchii baay'ees fudhata. Haa ta'u malee biyya warqeerraa, haa ta'u malee biyya albuudarra jirurraa, ixaanni irra jiru kanarraayyuu waan itti himame sana urjii lakkaa'anii jedha. Namoonni urjii lakkaa'anii abaabilee keenya akaakilee keenya boodatti deebinee hubanna. Akkaataa itti ragaa turanii waan dhufu kana ta'uu waggaa kanaa wanta kanatti ta'a, waggaa kanaa wanta kanatti ta'a jara jedhanii ayyaana waaqayyootiin waan itti mul'ate sana dabarsanii haasa'anu jechuudha. Namoonni kun gaafa dhufanii Yerusaalemii ga'anu Yerusaalem Heroodis namicha sangoorra jirurraa jalqabeetu Yerusaalem akkuma jiru raafamtee jedha. Kanarraa waaqayyoon nu eegu. Rakkisaadha. Hojjarree hangoorra jiranu ala hangoorra teessan as keessas yoo nama hangoorra jiraattan yoo jiraattani achirraa bu'uun baay'ee of ulfaatti. Al tokko irratti wal baanaan akkamitti achirraa gadi buuna yoo danda'ame illee walitti daddabalanna wal dabalanna malee achirraa buunaan hin jirtu. Maaliif hangoorra namni wal ba'e isa barbaade isa fagaate dhiyeeffatee isatti dhiyaate immoo ofirraa fageessuu danda'a. Isa barbaadetti murteessuu danda'a. Gatii kana akka ta'e aangootti baanaan aangoo sanarraa bu'uun baay'ee rakkisaadha. Nu immoo Afrikaa dhumarraa dhufne gatii ta'eef isa kana baay'ee yerootti gubuun barbaachisu jechuudha. Hoggonoota biyya keenyaa hin beennaa jechuudha. Gaanfa Afrikaas haa ta'u akkuma Afrikaa waliigalattis hin beennaa. Ammallee kunoo haala amma yeroo keessa jiruun illee in argitu al tokko aangoo isaanii ofii isaanii fedhii isaaniitiin gadhiisan kan jedhamu dhageessu miti. Amma dhiyoodhuma kana Kaanaadaadhuma dheengadda kunoo asii Biriitiishii ilaallaa jirra, Faransaay ilaallaa ofii isaaniitiin aangoo isaanii gadhiisanii irraa bu'an ala jedhamu. Jarri kun gowwaadhaa jedhu jechuudha. Jarri gara Afrikaa jiranu kun immoo akkamitti ta'a kun al tokkorra bahame akkamitti. Gatii kanaatiif Heroodis kan isa argate isa kana. Aangoo isaatu raafame. Maaliif namoonni dhufan suni wanta isaan jedhan sanatti rafiitii isa dhowwee jechuudha. Maal jedhani? Kunoo namoonni ogeeyyonni urjii lakkaa'anu tokko ba'aa biiftuu gara Yerusaalemitti dhufanii isaanis inni mootii Yihuudootaa ta'ee dhalate eessa jira? Nuyi urjii isaa ba'aa biiftuuti agarree isaaf sagaduudhaaf dhufneerraa jedhaniitu Yerusaalemii dhufan jechuudha. Yegguu kana Heroodis mootichi kana yegguu dhaga'u irrifate jedha. Irrifate. Ana malee mootiin jiraa biyya kana keessa irrifate jechuudha. Akkamitti mootiin lama biyya keessa jiraata? Ani seenaan koo addunyaa irratti dhaga'ame mootii Yerusaalem sana ta'ee otuun jiru mootii kan biraan dhalate jedheetu irrifate. Biyyis isaa wajjin irrifatte jedha. Gaafa maaloodha inni aangoorra taa'ee jiru qufa'uu inni isa marsee jiru dhukkubsataa jedhan. Dhukkubsatee miti garuu nuguusuma isaanii sana fakkaachuudhaaf iyyuu ittanu jechuudha. Alanni dhukkubsateedha nu jarri ittanuu jalqaba. Homaan taane nagaa isaaniiti jarri isatu dhukkubsata yoo dhukkubsate garuu isa fakkaachuudhaaf ittanu jechuudha. Maaliif namni gooftaa gooboo qabu akkuma isaa gooba'ee deemaa jedhu miti. Isa fakkaachuudhaaf isaan goorra jiru sana fakkaachuudhaaf isaa ol shaayin akkan goone isaa ol ba'anii akkan mul'anne
wanti hundumtuu isaa gaditti akka mul'atutti jechuudha. Kun aangoodha. Gatii kanaatiif namoonni kun gaafa Yerusaalemii dhufanii mootichi inni dhalate eessa jira? Nu urjii arginee isaa sagaduudhaaf dhufne gaafa jedhan irrifate. Mootii nana yoo sagaduudhaaf dhuftan anumaa dhugottaa sagadaa yoo kennaa qabaattanii dhuftanii sanumaa kennaa malee mootii kam maaltu jira? Ana malee maaltu jira? Eessa jira? Ana malee namni jira? Ana malee mootiin jira jedhee jechuudha. Sagadarraa Waaqayyo nu oolchu. Yoo carraa argattanii aangootti ol baatan ana malee namni jira akkan jenne. Ana malee mootiin jira yaa akkan jenne. Of tuulummaan sun akkan dhufne jechuudha. Maaliif? Wanti Waaqayyo hojjetu ala aangootti wal nu baasu, ala oddoo bakka nuu kennu, namoota bulchuudhaaf akka ala nuu kennu, akka nuu kennetti Waaqayyo nurkaas bulchuu akka danda'u amanuu qabna. Nu caalaa nu walitti kan aangoo sana nuu kenne Waaqayyo jiraachuu irraanfachuu hin qabnu jechuudha. Maaliif? Ala inni gaggeessu hoogganaan raasamu biyyis isaa wajjin raasamti gati ta'eef raasamina biyyaa, raasamina hawaasaatii fi hoogganaan hubatee tasgabbaa'ee jiraatu baay'ee barbaachisaadha. Waan hundumatti waan argetti raasama yoo ta'e biyyis isaa wajjin raasamti. Kanaan booda Heroodis mootichi kana dhaga'ee raafame. Yerusaalem guutuun ishees isaa wajjin raafamte. Yemmus inni luboota warra hangafootaa fi barsiisota seeraa Yihuudootaa keessaa walitti qabe. Waan raajii ta'uudhaaf hangafa lubootaa barsiisotaa fi jara seera beekan hundumasaa elite council isa jedhamu kana yookaan yoo barbaadan executive directoroota isa jedhanus kana ta'u ministeerota isaas jedhaati akka barbaadanitti fudhadhaa. Mootichi sun namoota isaa wajjin mari'atee biyyattiin bulchu sanaa fi akkasuma amantaa keessa immoo jara jiran hogganoota gaggeessitoota amantaa hangafoota lubootaa jara jedhaman sirna sanaan waame. Waame maal godhe? In mariisise. Wanta akkanaa beektu mootiin hin dhalataa ana malee mootiin jira waan dhageessan qabdu utunu as jirrooti security'n keenya biriijii ta'eera jechuudha. Isa kaantu beeka nu hin beekne amma wada intelligentiin keenya maal hojjechaa jira? Jarri hayyoota biyya tiksanu beekumsaanii odeeffannoo qoratanii asii achi fidan eessa jirtu? Jara keenya dhageessanii beektu wanta akkanaa biyya keenya keessatti wanta akkanaa ta'ee jira. Namoonni biyya keenya ala ta'anii dhufanii wanta kana godhanii jiruuti maal jettu jedheetu jara gaafatee jechuudha. Maaliif raasamina gadi ta'eera? Waan aangoorraa isa fonqolchu mootii jedhamee dhufe inni dhalate mootichi eessa jira jedhame gadi ta'eeraaf utuu immoo maqaa isa giddugaleessaa jedhu hayyoonni maqaa isa giddugaleessaa maqaan inni guddaan Waaqni dhalateeratu jedhanii jarri kun maraatuudha. Waaqni dhaluun dhalshuutiin dhalatu akkamitti dhalee jedhamee Waaqni dhalate jedhamee dhufanii jedhanii haasaa isaanii yoomaattuu lakkaa'anii turanii yookaan immoo daa'iman dhalate biyya kana keessattuu jedhanii immoo maqaa isa gadi bu'aa kanaan immoo dhufanii maal daa'imni Yerusaalemii keessattuu yeroo hundumaa dhalata mana tokko keessa dhannee daa'imarra dhalate bur dhalate jennee eessatti beekna yeroodhaan dhalata jedhaniitu dhimma isaanii dhiisuu turanii jechuudha. Maqaa isa giddugaleessaa kana mootii isa dhalate kanaaf nu isa gaduu isaaf dhufnee jirraa eessa jira jedhanii gaafatan jechuudha. Yeroo kanayyuu maqaa isa giddugaleessaa kanaan mooticha kana baruudhaa fi mootiin lafarra jiru Heroodis raafamee biyya raase. Qoratee ilaale. Jarris kitaabota adda addaa keessa waan jiru sana Yerusaalemii keessaa Beetliheem magaalota Yihuudoota keessaa akka seen hin xiqqaanne mootiinsi keessaa hin dhalataa jedhamee wanti raga'ame yookaan immoo dursamee kan dubbatame akka jiru hubachiisanii jechuudha. Kanaafuu wanta akkanaa jira in dhalata jedhamee jira. Beetliheem bakka jedhamtutti magaala Daawit keessaa xiqqaattee naftu si keessaa mootiin hin ba'a jedhamee gatii jiruu fi isa kanatu jiraa gaafa jedhanii jedhanu ofitti waame jechuudha. Keessummoota kana ofitti waame, ogeeyyoota kana ofitti waame jara keenyaa jedhee mee akkuma beektan kanatti dhaqaati isa dhalate kana barbaadaati sagadaafiiti akkuma jettaniif ala deebitan immoo ala sarqitan kottanatti maanis dhaqeen sagadaafi jedheetu jara gadhiise. Abshaalummaa keessaa qaba haasaan isaa kun jechuudha. Abshaalummaan isaa sun aangoo isaatti nama dhufuudhaaf dhalate mootii isa jedhame kanaaf
ofii isaatii garaa isaatii fedhee akkuma keessummoonni biyya isaa galan kun isaaf sagaduudhaaf dhufan eega baree booda dhaqee isaaf sagaduuf utuu hin ta'in aangoo isaa irratti isa dhufe kana utuu hin guddatin achumatti balleessuu barbaade. Isa ajjeesuu barbaade. Wantichi wanta aangoo gatii ta'edhaaf. Kabaja isaa, aangoo isaa, murtii isaa irratti waan dhufa jedhee yaadeef dhaqaa waa'ee mootii amma jettanii kana sirriitti qoradhaati sagadaafiti ala deebitanus isinin eegaa asumaan kottaa isa booda waa'ee isaa sirriitti isa qorattan sana natti himtu anis dhaqee sagadaafi ittiin jedhee gadhiise. Namoonni kun urjiidhaan durfamanii urjiin sun karaa isaanii kallattii itti agarsiisaayyuu magaala sana galan. Magaala sana galanii garuu laphee isaanii gara urjii sanarraa gara magaalaa Yerusaalem sana keessa gaafa galee argee isa barbaachuu ija fooniitiin ilaalan urjiin sun jalaa deeme. Ala baay'ee abdii Waaqayyo nuu kenne laphee keenya keessa kaa'e. Nama hundumaaf ibsina jennee nama hundumaatti mannee ala jennu inni Waaqayyo nu keessa kaa'ee fageenyaan amantiidhaan nutti mul'ise sun nu jalaa dhokachuu danda'a. Ala haasofnee himnee labsinee maal jennee achaas deebinu wanticha iyyuu dhabuu dandeenya. Laphee keessa kaawwatanii deemuun akkuma Maariyaam waa'ee Yesuus Kiristoos ala dhageessee sana laphee ishee keessatti qabattee jiraattii turtee jedha. Baastee naasoftuu turte lapheedhuma ishee keessatti qabatteetu yeroo wanti sun ta'u eegdii turte jedha. Ala baay'ee kennaan hafuura qulqulluu keenyaa waan Waaqayyo nu keessa kaa'e ofuma keenyaan afaan keenyaan jechuu keenyaan ija keenyaan kan biraatti himuudhaaf barbaachuu keenyaan abdiin nu keessa jiru waan akka baqxee akka baddeetti lakkoofna jechuudha. Waan itti hirkannu ta'uu dhiisa. Jarri oggeeyyoonni kunis kan jara qaqqabe kana magaala keessa nagalan eessa jiranii dhalate jedhanii gaafatanii yogguu kana jarri kan deemanii Heroodis biraa urjiin sun jalaa badde itti mul'achuu didde. Eega jarri masarraa mootummaa sana keessa galanii teessoo mootummaa paalaasii mootummaa sana keessa galanii deebii dhabanii booda mootiin sunis mari'atee dhaqaa eega gadhiisee booda kaafa deeman urjiin sun lammatatti mul'atte jechuudha. Argan deemaniitu isee ilaalanii dhaqanii eteen urjiin sun immoo dhaqxee lafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti dhalatetti dhaabbatte. Yogguu mallattoo kana argan gaafa wal galan dhugumattuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalatee haadha isaa giiftii Maariyaam wajjin achi ture. Kufanii jilgeeffatanii isaaf sagadanii mootummaa isaatiif jedhanii harka fuuchaa warqee ixaanaa fi qumbii fidanii galchaniif Waaqaaf galanna ta'u. Isaaf sagaduudhaaf dhufnee mootiin inni dhalate eessa jiraa jedhanii kan gaafatan biyya fagoo irraa dhufaniitu. Inni gooftaa ta'uu isaa baraniitu. Inni kabajni isaa kan malu akka ta'e baraniitu. Isaaf harka fuuchaa warqee ixaanaaf qumbii kennanii. Arra gooftaan inni dhalate eessa jira? Mana keessan keessa jira laata? Gooftaan inni dhalate jireenya keessan keessa jira? Gooftaan inni dhalate ba'uu galuu kana keessa jira? Gooftaan inni dhalate hojiinsaa hojii keenya wajjin waliin jira? Eessa jira? Mee mana keessan keessa eessa jira gooftaan inni dhalate? Jireenya keenya keessa eessa jira gooftaan inni dhalate? Inni hundumtuu kufee isaaf sagadu. Inni mootii moototaa kan ta'e jaalala namaatiin teessoo isaa samiirra jirurraa harkifamee dhufee foon namaa uffatee nama kan ta'e sun inni dhalate sun eessa jira? Jireenya keenya keessa jira. Isaan jiraachaa jirra. Maqaa isaatiin waamamnee akka kiristiyaanaatti Kiristoos kiristiyaana nu jechisiisee maqaa isaatiin nu waamsisee maqaa isaatiin waamamnee nu eeyyamee hafuura abbaa jennee isa waammannu ayyaana isaa nuu kennee galanni isaaf haa ta'u. Inni abbaa kooti wajjin an akkan tokko ta'e isin immoo ana wajjin tokko taatu jedhee garba yookaan tajaajiltuu kan turre
ijoollee mootii taanee wal dhukaasee xalayaa garbummaa keenya diiyaabiloosii irraa barbadeessee angoo ijoollummaa Waaqayyo nu kennee jira dhalachuu isaatiin galanni isaaf haa ta'u. Inni dhalate mootiin kun eessa jira? Laphee keenya keessa jira. Amma isatti amanaa jirra, isaan deddeebi'aa jirra. Barumsa inni nu barsiise sanaan wangeela Maatiyos boqonnaa 5 jalqabee lakkoofsa 1 jalqabee isa jiru isanni afaan banee duuka bu'oota isaaf uummata sana barsiiseen isaan deddeebi'aa jirra. Inni nutti mul'ata. Maaliif qormaanni yeroo ammaa jiru mootii kana laphee keenya keessatti qabannee jireenya keenya keessatti isaan jiraachuu akka hin dandeenye qormaata adda addaa dhufa jechuudha. Seexanni qormaata biraa hojjeta. Yaadi keenya, sammuu keenya kan biraa fida. Beekumsi keenya, filoosofiin keenya waan biraa dabalee fida. Isarraa nu fageessaa deemaa jechuudha. Namoonni baay'een amantaadhaan jalqabnee fooniin xumurra. Hafuurawwaadhaan jalqabnaa hojii fooniitiin xumurra. Adeemsi keenya isaa wajjin ala ta'u namoonni baay'een odeeffannoon kan isa beekan isatti amananii amma dhumaatti jireenya isaanii lafarraatti isa galateeffachaa jiraatan. Tarii nu yoo miilli keenya ala baay'ee deddeebi'ee lapheen keenya tarii isarraa fagoo jirraa. Tarii raajii inni hojjetu isa akka Alaazaar isa du'e sana boolla keessaa kaasuu kan danda'u abdii qabnu hundumaa isa maal kana booddee jiru waggaa 2 xaarre, waggaa 3 xaarre, waggaa 10 xaarre, waggaa 20 xaarre, waggaa 50 xaarre isa jedhu kan al tokkichaan bakka jirurraa nu kaasee seenaa jijjiiruu kan danda'u humna kan qabu utuu abdiin kutatiin isa eeggannee jechuudha. Mootii kan hoggantoonni kun ala dhufan guyyaa sana miti kan nagaan tureera kan jarri nagaani dhalootarraa dhalootatti darbaa bara eeggateetu kan inni raawwate. Tarii adeemsa keenya keessatti ala yeroon dheeratee jedhu waan kaane sanarraanfannaa laata? Waan nutti mul'atee jalqabne sanarraanfannee boodatti deebinaa laata? Moo obsinee Waaqayyoo irraa fudhachuudhaaf eegnaa? Al tokko Waaqayyoon waan akka namaa ta'e nutti fakkaata. Injiruu Waaqni, in dhaga'uu Waaqni, in deebisuu Waaqni jedhanii namoonni Waaqayyoo wajjin muggutii wal qaban. Waaqayyoon eessa jirta? Maariyaam kun akkana ta'u maa calliste kan jedhanii gaafatan jiru. Inuma eeggata Waaqayyoo, inuma obsa keenya eega. Waaqayyoon dursanii eeganni ni deegamee mataskaanas dhageessas kadhadhee eeganni ni deemmoo karaa kanaanis immoo dhaqeetanii iyyuu murtii barbaadadhamee yoonaa guute jedhanii Waaqa dhiisanii karaa biraas yaala deeman foon isaaniitiinis ayyaana isaanii hafuura isaaniitiinis nageenya isaaniitiinis ayyaana isaaniitiinis cabanii kan dhufan baay'ee jiru. Waaqayyo garuu yoo obsee nu tursiisiisellee kan isa dursu immoo hin jiru. Galanni isaaf haa ta'u. Gatii kanaatiif mootichi inni dhalate kun inni nuyi isaa sagannee jirru kun akka ogeeyyonni kun namoonni kun obsa guddaadhaan ogeeyyonni kun barbaadanii dhufanii darbaa dabarsaadhaan fudhatanii dhufanii yeroon isaa ala ga'u galshaa isaa kennan laphee keenya keessatti kabaja isaaf qabnu waaqeffannaa isaaf qabnu waaqa keenyaaf qabnu taatee yeroodhaan fagaachuu abdii keenyaan boodatti akka hin jenne jara kanarraa waan baay'ee barannaa jechuudha. Yeroo nu daangessaa malee tokkoon kaasnee ilaaluu dandeenyaa turre seenaa eessaa ka'ee eessa akka ga'an garuu inni guddaan gara jireenya keenyatti ala jijjiiru jarri kun isaaf sagaduuf kan dhufanii mooticha sana dhalate sanaaf sagadanii nu yoo hafuura keenya guutuudhaan laphee guutuudhaan waaqa kee waaqeffadhu jedha. Ayyaana kee guutuu, laphee kee guutuu, eenyummaa kee guutuudhaan waaqa kee galateeffadhu jedha. Isa kana keessa jirraa? Isa kana keessa yoo jiraanne aangoorra jiru aangoon koo na jalaa fuudhamuuf jedhee akka mooticha kanaa inni raafamu.
yookaan akka jara isa mariisisanuu naannoo isaa buufatanii jiranuu sana jarri raafaman hundumtuu yookaan nu keessaas qabeenya keenyaan beekumsa keenyaan taayitaa hawaasa keessa qabnuun yookaan beekumsa qabnuun yookaan maatii guddina keessa dhufneen karaa adda addaatiin abdiin keenya wal ka'ee yookaan gadi bu'ee yookaan immoo ofii ilaalcha addaa qabaachuu dandeenya ta'a. Garuu mootii kanatti gaafa dhufnu isa dhalate kanatti gaafa dhufnu isaaf sagaduudhaaf dhufnaa jechuudha. Isa immoo eega sagannee fi booda eessa keenyaa isa jedhudha. Eessa jira? Balbalarra jira laatan mallee balbalarra tumaa jira balbala keenyarra itti cufnee jirra balbala keenya. Eessa jira? Eegattamannee booda tarii irraanfannee jirra. Giftiin keenya Maaramii fi Yoosef Yerusaalemiin waggaa 12tti fuudhanii dhaqaniiti. Gaafa biyyatti deebi'an ijoollee keessa taphachaa jira namootuma wajjin jira jedhaniitu gara biyyatti deebi'an. Eega guyyaa karaa guyyaa tokko deemanii booda jaraa wajjin akka hin jirre ilaalan. Dhiisanii ni deemanii jechuudha. Achi boodatti immoo deebi'aniitu isa argan jechuudha. Isa malee karaa deemuu hin dandeenye. Maatiidhas gati ta'e. Nu eessa jira? Inni dhalate mootiin kun laphee keenya keessa. Kanaaf balbala keessan irra dhaabbadheetan balbala keessan dha'aa jiraa nuun jedha mootiin kun. Balbala keessan irra dhaabbadheen balbala sanii dha'aa jira. Nagalshituu mana keessanitti. Nagalshituu mana keessanitti. Na keessummeessituu mana keessanitti jechaa jira. Laphee keessan naa banaa jirtuuyi. Yoo laphee keessan mana keessan naa bantani nagaan koo isiniif ta'aa jedha. Isinii wajjiniin oolaa isinii wajjiniin hin bulaa jedha. Nu wajjin oolee bulu Waaqayyo. Nurraa addaan hin bahin Waaqayyo. Hojiin keenya ammamiyyuu yoo xuraa'aa ta'e yoo cubbuullee deddeebisnee hojjenne inni Waaqayyo nama namaadha. Gara mana keenyaatti talagalu, laphee keenyatti talagalu, jireenya keenyatti talagalu. Isa balleessine sana hundumaa hin laalu. Inni jaalala nuu qabu sanaan yaadattu gurbaa mana abbaa isaatii ga'ee isaa fudhatee eega ba'ee dhaqee balleessee ofii isaatii cubbuu keessas galee ganzabni isaas waan dhumtu eega dhumee booda gara abbaa kootta nan deebi'a jedhee yaadee gara abbaa isaatti deebi'u qabeenyi isa fudhattee deemtee isa galchite. Amalli keessum badee jira maaluudhaan jenneen abbaan harka isaa ballisee fiigee dhaqeetu isa badee sana ammateetu ilmi koo inni bade argame inni du'e jiraate. Kanaan booda gammachuun naa ta'aa jedheetu ilma isaa sana simatee balleessaan inni hojjete hundumaa irraanfatee fi noo ammamillee yoo cubbamaa taane gooftaan inni dhalate kun cubbuu keenya sana hundumaa nuu dhiisee kottaa ijoollee koo nuun jedhee jira. Kanaaf sagalee kana kan dhageenyu hundumtu yeroo hundumaa gooftaa isa dhalate kanaaf sagadaa jirraayii isa jedhu kana qalbii keessatti ol gaafachaa laphee keenya keessa jiraayii jireenya keenya keessa jiraayii jennee humna isaatiin akka deemnu isarraa akka addaan wal hin baane Waaqayyo nu haa gargaaru. Kan nu barsiisee Waaqa keenyaaf galanni isaaf haa ta'u. Ayyee Waaqa nu barsiifatee Waaqa nu gorfatee galanni guddaan haa ta'u. Akkasuma abbaan keenya wangeela keessaa caqasanii akka gaariitti nu barsiisanii jiru. Waaqayyo sagalee jireenyaa sana dhageessisu. Sagalee jireenyaa sana dhageessisu. Sagalee jireenyaa sana dhageessisu. Akkasuma Waaqayyo bara jireenya isaanii, bara tajaajila isaanii fi baay'isu. Egaa